gabaabsee sagalee waaqayyo walii wajjin ilaalla. Waa'ee qullaa isa jedhamu dhukkuba macaafa qulqulluu kana keessa jiru. Amma dhukkubni kun biyya lafaarra jira hin beeku. Garuu amala isaa jijjiirratee jiraachuu danda'a. Dhukkubni kun dhalachuu Kiristoos dura seeraan fayyaa turan. Seera Museetiin fayyaa turan. Seera qaban lubootatu fayyisa. Mee namni macaafa qulqulluu harkaa qabdan Maarqos 1 lakkoofsa 40 walii wajjin ilaallu. Mee namni qullaa'uu barbaadu. Wantumatti qullaa'uu barbaada kan jettu. Maqaa gooftaa Yesuusin maqaa koositti waamni maqaa Yesuusin amani malee qullooftee galta. Irraan deebi'a 1 2 3 amani atasteessa maatiin kee qullaa. Imma keerra habaqiin ka'eera. Namni dhanni isaa lamxaa'e tokko gara Yesuus dhufee jilbeenfatee fedha kee yoo ta'e dhaggeeffadhaa. Fedha kee yoo ta'e na qulleessitti hin jenne na qulleessuu hin dandeessaa. Ameen jedhaa iyyaa kaati. Fedha keeti namichatu Yesuusin fedha gaafate. Namicha kanatu Yesuusin fedha gaafate. Na qulleessuu hin dandeessaa. Fayyisuu minim qulleessuu jechuun maal jechuudha? Katsaguris ka egir qulleessuu hin dandeessaa. Yesuus dura isaatti jilbeenfate namichi lamxaa'e kun Hello hin jirtumas Yesuus fedheera nama jilbeenfate irra qulleessee gadhiisa. Utuu qullaa'in makiinaa bituun bitanii dhaabanii duudha. Utuu qullaa'in mana ijaaruun bitanii nama biraatti gashanii kee duudha. Utuu qullaa'in waldaa dhaabanii tajaajiltoota biraatti qaxxanii keessaa duudha. Inka harka keessi agarsiisime Yesuus si qulleessaarra. Afaan kebani siyaasa di Yesuus jedhame. Na qulleessaadha iyyaati. Mana koo jedha. Gaa'ila koo jedha. Hojii koo jedha. Dhukkuba kootti jedha. Rakkina na qulleessaa dhiikaata. Isaan kun fedha kee ta'e na qulleessi jedha. Leewwata boqonnaa 10 lakkoofsa dhaqee 32 irratti waan biraa haasa'a. Hafuura waaqayyoo irra akkasiin jedha. Akka jedhe hafuurri waaqayyoo si qulleesseen si gasheedha. Hin qullaa'e jechuun hafuura keessaa ba'e jechuudha. Karaa gara biraa hin qullaa'e jechuun hin du'e jechuudha. Hin qullaa'e jechuun natsa isa jedhan immoo waayyuutti hin jiru jechuudha. Isa kam keessaa fudhattaarra hin qulloofta mana alaa jireenya. Ameen jedhaa iyyaa kaati. Dubbisi dhaggeeffadhaa. Waaqayyo amma Museedhaan seerri nama dhukkuba lamxii qabu tokkoof kenname kanatti fufee jira. Maaloo? Seerri. Fawusii miti mee? Seera. Fawusii miti seera nama dhukkuba lamxiitiin qabame jarri moo maal gooti? Kiristoos achi hin jiru waan ta'eef godootti gashuudhaaf. Warri Yesuus bira hin jirre godootti galu. Warri Yesuus duukaa jiru qullaa'anii galu. Nama lama jiras keessa nama lama argaa jira. Warri Yesuus duukaa jiru qullaa'anii galu. Warri Yesuus duukaa hin jirre galanii algaatti galu. Qullaa'ii gali algaatti hin galineeta. Namichi guyyaa itti qulleeffamu sanatti gara lubichaatti hin geeffama. Gara eessaatti? Gara lubaatti. Lubichi iddoo buufata keessaa alaa ba'ee namichi dhukkuba lamxii sanatti fayyee fi hin fayyine isa qoree haa ilaalu. Namicha fayyee qoree haa ilaalu. Argee jira waan seerri godhu. Yesuusin qoree miti hin fayyise malee. Nagaama laaboraatoorii qabu kun laaboraatooriidhaan warra beektootatti geessaa. Kottu tuquran basaar Yesuusin wayya. Kottu nasiin jedhee maallaqa kee hin fixin. Ergaansi qaba. Ila afaanuma kee baniiti ameen jedhe. Har'a guyyaa qullaa'uu keetiiti. Murtees tokko lama sadi har'a jedhime. Guyyaa maaliiti? Jera iyyaati. Jera iyyaati. Guyyaa fayyuu, guyyaa qullaa'u, guyyaa natsaa ba'u, guyyaa bilisa ba'u siif haa ta'u. Qullaa'u jechuun kaatiyaat natsaa maawuxaatu ማለት ነው. Haleluuyaa. Cubburraa bilisa ba'u jechuudha. Qullaa'een gala jedhaa iyyaati. Ishiyaa. Kanaaf Yesuus garaa laafee fi hiixatee qabee fedheera qullaa'ii ittiin jedhe. Garaa laafee fi Luqaas 7 baas garaa laafee fi akkas jedhee waaqayyo garaa sii laafeera. Annani yaa garooti jaljette. Qullaa'uu keef fayyuu keef garaa sii laafeera. Qullaa'een gala lammatatti hin deebi'u jedha. Huma nagaa jedhaa iyyaati. Rakkinni jedhaa. Dhukkubni jedhaa. Maalin jettu abee rakkinni jedhaa. Jedhaa. Irra deebi'aa jedhaa. Yesuusin jedhaa. Huma nagaa jedhaa. Eenyuuf garaa laafe Yesuus? Abbaa dhimmaaf. Abbaan dhimmaa as keessa jiraanna natsaa. Abbaa dhimma malee dhufeef wayyoo. Dafii waan barii gannu dhiisi sokke.
addana faarmaasii miti teetiraa liqimsuun hin jiru. Fedheera kanatti fayyuun qaba. Mee namni amantu waanti sitti ba'aa ta'e irraa kaasee sirraa qullaa'u. Gaa'illi sirraa qullaa'u. Bizineesiin sirraa qullaa'u. Ifraattu sirraa qullaa'u. Shinoo'eef jedha. Maal ta'eef jedha? Shinoo'eef jedha. Waa'ee dargaggeessichaa haadha mucaa sanaa moo baase Luqaas kiyaa. Amma gaddisiifneen kadhannu yoo kadhanne maal garaasaa cabsiitti lixi malee kan naa banuu yoo jiraate an balbaltuu dhaabadheen jira. Maali wannoon akkasii ni kaanaa yaaran sa'aatii mishiggii galee coggaarraan isaa bobaadha gaaffiin isaa hin deebiin. Fuulli isaa akka ijoollee faffatoo nyaachaa ooltee bo'aa oolee qoncorraan isaa namatti ba'a. Fuulli isaa dhumaa coggaarraan isaa dhumaa gaaffiin isaa hin deebiin. Hinkaa har'a waan si ilaalla. Atiif Yesuus wal argaa. Atiif eenyu? Har'aa kaasee jedhaa hiyyaati. Aniif Yesuus wal arginaa jira. Bakka ka Kiristoos gaara akka taganaa gotta akkas godhi. Inni siifoo hin fudhanne inni garaa siif laafa. Ati garuu rakkina keetti himi. Namichi kun hin dandeessaa jedhame gulbatuun xayyaqe ko heenna garmaa daraktichi laallee hooyi gochuu hin dandeessaa. Nan danda'e akkati qullooftan nan danda'a. Walakkaa waldaa kanaa dhaabate nan danda'a siin jedhaa jira Yesuus. Ergasii Yesuus gara mandara Naayil jedhamu inni dhaqee bartoonni isaa fi namoonni danuun isaa wajjin dhaqan. Naayil dhaqaa jiru. Inni balbala keella mandarichaatti yommuu dhiyaate kunoo namoonni reeffa baatanitti. Kunoo namoonni reeffa baatanii. Abeet. Kunoo namoonni as keessa Yesuus abbaa ko. Kunoo namoonni as keessa reeffa gaa'ilaa, reeffa jireenyaa, reeffa jiruu baatee dhufu. Ameen jettu ati abeet. Yesuus akkuma mandarichatti galeen namoonni reeffa baatee itti dhufan. Maanoo zaaree baala guddaa. Eewudha. Abbaan dhimma. Firdi beet ka'ee daachuu. Abbaan dhimmaa dhaabata balbala. Abalu. Haalee jira. Kodhiyaa. Hamma firdi beetitti dhiyaachuu beeku namni keenya waraqata baate Kiristoos dhiyaachuu hin beeku. Innaan maal godhe reeyaa? Inni du'e immoo haadha hiyyeessaa tokkoof ilma tokkicha ture. Namoonni baay'eenis mandaricha keessaa haadha isaa wajjin duukaa hin bu'u turan. Hin bu'u. Wayyoo. Utuma isheen buusuuti aantee jarreettan bu'an kana gidduu as daakee achi daakee kach. Gara mana keessanitti Yesuus gara hojii kee gara jireenya keetitti Yesuus dhaqee reeffa sirraa fuudheera. Haadha mucichaa harkaan qabee hin oo'eef hin boo'in. Har'a eenyuun harkaan hin qabu abbaa dhimmaa malee naan jedhe Yesuus. Eenyu tokkotti hin boo'e eenyu hin daassasure. Inni boo'ee dhufe hojii dhabdee harkaan si qaba. Gaa'ela dhabdee harkaan si qaba. Mana dhabdee harkaan si qaba. Fawusii dhabdee harkaan si qaba. Dhimmi si boosisu Yesuusin argameera. Abbaan dhimmaa ta'uun barbaachisaadha. Abbaan dhimmaa yeroo hundumaa nama Waaqas hin kadhata. Baala guddaa sa'uum ziyaabari milaminaaliko. Abbaan dhimmaa amantaanetti xarapheessaa waldaatu si baata. Zawudeessitti lallabaa bakka hangalta maratti. Abbaan dhimmaa taanaan mandaratti keessa teessu sun waa jechuu ban jedhaga. Lafate hojjettu sun bakka itti galtu sun iddoo gasii dhiisee si jalaa ba'a. Inni dhumaa aniif mucichi dhandhee aarsaa baafnee dhufnaa isinii fi harroon asuma turaa dha Abiraam. Hin deemnee deemanii qoraan hin feenee fe'anii guyyaa sadii hin deemnee deemanii garuu iddoo dhimmaa gaafa gaan innaan teessii qoyyoo jedhe. Har'a Waaqayyo warra dhimma isaa hin qabne asuma turaa dha warra dhimma isaa qabu wajjin ba'a. Si wajjin Ayrooppaatti. Fudhanne. Mee garraamii ta'e si wajjin makiina bituutti. Si wajjin tajaajila guddaati. Isinii barricha asuma turaayii ani mucaan nanni aarsaa baafnee deebinaa jedhe. Abiraamiif si gaafa gara Mooriyaa dhaqan baala guddaa eekono baggaayu. Amma abbaa dhimmaa ta'uu dhabne abbaa waldaa malee. Abbaa waldaan fayyu abbaa dhimmaa malee. Abbaa waldaa baay'ate si'an. Hinka nama 5 torbanarraa addaan baatee dhufte dhugaa baata. Dhimmi kee dhimma xumuraa ta'eera. Qoy naan fixa. In sodaatin in yaadda'in isan jalqabe nan xumuraa jedhe Waaqayyo.